Ashama hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdul App. Gaaffii keessaniif deebii isaa isinii qabadhee dhufee jira. Gaaffiin keessan maal akka ture hundi keessanuu ni beektu. Keessanillee alaallee koomentii jalatti na gaafataa turtanii. yuutuubii keenya yoo biyya jijjiirree yookaan yoo biyya tokko deemne yookaan yoo lakkoofsa jijjiirree akkam tahaa nu jalaa baduu danda'a waan jedhu na gaafatanii turtanii. Egaan kanaaf har'a deebii isaa isinii qabadhee dhufee jira. Deebiin isaa sirriitti hordofuu qabdu. Yeroo biyya jijjiirtan maal gochuu akka qabdan ni jira. Seetingii isaa akkamitti akka guuttachuu qabdan jechuudha. Yeroo biyya jijjiirtan yookaan yeroo siim kaardii jijjiirtan siim kaardii san fayyadamuu dhaabdan maal akka gootan sirriitti isinitti agarsiisa jechuudha. Kun seetingii keessanii erga seetingii keessa seentanii booda jechuudha. Bilbila keessanirraa bilbila hunda keessanirraa iyyuu erga seetingii keessa seentanii booda bakka kanatti Google setting jedhee Google jedhanii jiru. Google jalaa gubbaatti jalatti Google setting jedhee jira. Maal ta'u Google ka jedhu barbaaddattu isin bilbila keessanirraa Google kana keessa irra tuqnee seenna. Yeroo irra tuqnu jechuudha iimeelii 5 yoo qabaanne bakka kanarra tuqnee jijjiirraa iimeelii barbaannu sanatti iimeeliin barbaannu sun akkasitti fuula dura taa'uu qaba. Iimeeliin nuti barbaannu sun jechuudha. Sanaan booda iimeelii sanarra seenna seetingii isaa sirreessuuf jechuudha. Manage your Google account. Steppii salphaadha. Yeroo viidiyoo kana daawwattanii kaatan seetingii keessa seentanii Google seetingii irra tuqxu. Sanaan booda iimeelii erga irra kaawwattanii booda manage your Google account ka jedhu kana lammaffaa tuqnaa jechuudha. Yeroo Google settingii tuqne sanaan booda manage your Google account ka jedhu kana tuqne keessa seenna. Akka sirriitti isinitti mul'atuun godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Amma barnoota haalaan barbaachisaadha. Sirriitti hordofuu qabdu. Kanaafuu yeroo banne gubbaa irra barreeffama adda addaa jira. Kun akkuma asirraa yaasee isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Barreeffama adda addaa jira. Ka jalqabaa kun homiidha. Personal info, data and privacy, yeroo ittaan security jedhee as jira. So bilbila hunda keenyarrayyuu security jedhee bakka kana jira. Security kanarra gadi tuqna. Already lakkoofsa bilbilaa itti galfattanii raayitii kana isinii godhee jira. Barnoota kanaan dura irratti warri qulfiin keessan kun banaa tahee qollafadhaa isiniin jedheen jira. Akkas ta'uu qaba yeroo mara. Kana jechuun lakkoofsa bilbilaa itti galfannee sirreeffanneerraa jechuudha. Kanaafuu amma biyya jijjiirraa yookaan siim kaardii jijjiiruu keenyatu mala. Seekuriitiidhuma kana jala jechuudha. Yeroo xiqqoo gadi adeemne yeroo xiqqoo gadi buunee jechuudha. Bakki nu lakkoofsa bilbilaa itti galfanne as jira. Ways that we can verify that is you ka jedhu kana jala karaa nuti abbaa iimeelii kanaa tahuu kee si mirkaneeffannu itti guuttadhu nuun jedhee lakkoofsa bilbilaatiif iimeelii as nu kaa'ee jira bakka iimeelii. Iimeelii kabiraallee asitti guuttachuu dandeenya. Lakkoofsa bilbilaa already guuteen jira. Isin hundi keessanuu barnoota kanaan duraarraa daawwattanii guuttattanii jirtu. Lakkoofsa kana biyya yookaan siim kaardii jijjiirrachuu feene keessa lakkoofsa kana kanaan booda hin fayyadamnu yookaan biyya jijjiirree jirra jijjiiruu feene. Kanaafuu maal goona salphaatti irra tuqna. Bakka kanarra jechuudha. Bakka lakkoofsa bilbilaa kanarra tuqna. Yeroo tuqne lakkoofsa jijjiiruuf waan ta'e jennaan lakkoofsa jijjiiruun seetingii guddaa waan ta'eef lakkoofsa kana kan jijjiiraa jirtu ati abbaa iimeelii kanaa ta'uu keetiif paaswordii iimeelii keetii itti galchii nuun jedha. Haaya jennee paaswordii itti galfanna. Okay, amma paaswordii itti galfanne erga paaswordii itti galfannee kaanee neekistii kana tuqnee gara neekistii deemna lakkoofsa bilbilaa san irraa jijjiiruuf jechuudha. Okay. Amma recovery phone number lakkoofsi kun lakkoofsa nuti duraan itti galfanne yoo dingata paaswordii nu jalaa bade yoo dingata iimeelii keenya daganne waan akkasiiti kan nuti itti galfanne lakkoofsa kana duraan. Kanaafuu maal goona salphaatti delete gochuu dandeenya. Lakkoofsicha irraa baafnee akka haaraatti lakkoofsa sana itti galchuu. Haaya delete goonee irraa habaafnu. Delete. Are you sure that you want to remove your phone number? Nuun jedha. Dhugaan lakkoofsa kana baasuu barbaadda asirraa balleessuu barbaadda nuun jedha. Eeyyeen jennaan.
eeyyeen remove number jennaan jechuudha. Balleessi amma phone number removed jedhee jala kanatti nuu kenne baasee jira amma duwwaadha. Phone recovery phone number bakka jedhu kana jala duwwaa tahee jira jechuudha amma. Kanaafuu biyya deemne sana jechuudha lakkoofsa haaraa yookaan sim kaardii jijjiirre sana asumarraa osoo hin bahin kabiraa itti jijjiirranna. ምክንያቱም amma furaan keenya banaa taha jechuudha. Kanaafuu ni qollofanna deebifnee jechuudha. Akkuma isin kunoo asirratti argitan amma lakkoofsa bilbilaa san keessaa baasee jennaan maal godhee furaa kiyya deebisee banee jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi bilbilaa irraa bahee jira gaa. Kunoo sa'aatii 17 daqiiqaa takka irratti amma sa'aatii 17 daqiiqaa 2 irra jira. Daqiiqaa tokkoon dura recovery phone numberiin diiliitti tahee jira. Sarrasdee jirta balleessitee jirta. Seetingiidhaan illee naaf dhufa. Gubbaa irratti jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa irraa balleessitee jirta naan jedhee jira. Kanaafuu maal goona bakkuma kanarra teenye add recovery phone ka jedhu kana tuqnee biyya jirru sana jalqaba asii baandiraa biyya jirruurra kaawwanna. Baandiraa biyya feeneerra kaawwanna. Kana jechuun koodii biyya jirruuti jechuudha. Koodii biyya jirruurra erga kaawwannee booda lakkoofsa biraa san lakkoofsa itti jijjiiruu barbaanne sana jijjiirree galchinee next goona asii jechuudha. Lakkoofsa biraa san lakkoofsa biyya jirruu sana itti galchinee next goona jechuudha. Next yeroo goone maalluun jedha hin galle ammallee lakkoofsa galchinee jirra garuu koodii argachuu qabna. Kanaafuu get code ka jettu kana tuqna. Sanaan booda koodii bilbila keenya irratti nu ergaa jechuudha. Amma koodii itti galfannee verify ka jettu kana tuqnee verify godhanna. Amma lakkoofsi keenya galee jira. Lakkoofsi keenya galee jira. Duubatti yeroo deebinu maalluu godha furaa san dhufee nu eegaa jechuudha. Amma kunoo furaan keenya deebi'ee cufame lakkoofsi keenya ammas maalluun jedha recent security activity recovery phone number added. Daqiiqaa 17 duwwaa tokko irratti irraa baafnee 17 duwwaa 4 irratti itti galchitee immoo deebiftee nuun jedhee nu dhufa asitti arongaadee keenya raayitiin nu godha jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa feene lakkoofsa nuun barbaachifne iimeelii keenya irraa baasuu dandeenya. Lakkoofsa nu barbaachisu finnee irra galchuu dandeenya jechuudha sa'aatii feenetti. Haala kanaan iimeelii keenya eeggataa jiraachuu dandeenya qajeelfataa jiraachuu dandeenya jechuudha. Barnoonni har'aallee kana fakkaata ture akkasiin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.